Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii sinaa qaqqabu. Ani seenaadhaaf viidiyoo haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e akkuma suuraa irratti argitanii mucayyoo ammas irratti argitan tun maqaan ishee Birqinash Galataa jedhamti. Iddoon isheen itti dhalatte Arsiidha jechuudha. Kan mucayyoo tana taraan dura waggaa lama dura sagalee ishii fuudhee simbiraan gaheen ture yeroo isin rakkoo keessa turte jechuudha. Rakkoo baay'ee cimaa keessa turte jaartii takkittii fi mucaa jaartii sanii biroo osoo hojjechaatii jirtu baay'ee rakkoo jaartiin irraffistuu halkan bakka rabtuu irraffistuuyyuu hooshiinlee xiqqoo gachiiste kaayitii finjaan fincoofsisi maan naa godhi shaayii naa daffisi kana naa daffisi yoonsuun qorxishiyyoo kana hin beeytan jechuudha. Achi biyya arabaa keessa jirtan Beerut keessatti hundi kun ta'e kana naa daffisi yoo jettuun irraffistu jechuudha. Waa hundaa ka taasisu kan hinti beeti mara hunda jechuun qulqulleessu ishuma jechuudha jaartii tanarraa. Naan ta'uu malee jaartiin immoo baay'ee amala hin qabdu. Yoo ishiinillee waama xiqquma ishii onni jettu ta'e daftee ilmatti himatti. Ilmi immoo akkamitti haadhatti ana jalaa ifatta'u jedhuun itti ka'aa hagaa dhahuu dirasii mara deema jechuudha. Yeroo san baay'ee siqiq jettee hirriiba dhabdee saqqaqamtee manuma kana akkamiin akka boobu sagalee naa ta'e jettee boossee maraatte jechuudha. Sagalee ishii sanillee fuudhee simbiraan gahee ijoolleen baay'een keessan gargaaruudhaaf lakkoofsa ishii narraa fudhattanii jirtan jechuudha. Ijoolleen baay'een illee jalaa baasuuf yeroo yaaddanii qatarsiistanii maal jedhanitti jechuudha. Mucayyoon takka fa'aa itti siitee baay'ee gargaarte gaafa ishii silaa hin baati jedhamu sanitti jaartiin ishii akkasitti cannaqaa turte sun kuftee caccabdee mana yaalaa hin galte jechuudha. Yeroo jaartiin kuftee mana yaalaa galtee caccabdutti achi galtutti jechuudha. Kuftee caccabdee mana yaalaa galtutti mucayyoon immoo kophaa ishii manatti gatanii hin deeman jechuudha. Guyyaa guyyaa nama bira oolchi galgala hirriibaaf qofa manatti akka galchu na himte jechuudha. Yeroo sanii ijoolleen immoo yeroo sana akkamitti silkii nu yaalaan kaasee nuyyuu ishiidhaaf hagana dhimamnee ka jedhan immoo ishii yeroo sanitti silkii kaasuu hin dandeessu. Yoo mana sanii baate intarneetan argattu. Ishiin jiraattu guyyaa guyyaa mana bira galgala hirriibaaf qofa fuudhee manatti hin gala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yattii san yeroo san rakkoo akkasii keessa turte gaafa kaanitti ijoolluma wal qunnamtee mana sanii baatee ni baddi. Haa baduyyuu malee ishiin paaspoortii harkatti qabattee baate jechuudha. Baatee mana biraa hin galte. Mana biraa hin galte jechuudha. Jaartiin sunis immoo ishiin mana sanii baatee tokkoon turin hin duute jechuudha. Ishiin mana biraa sanitti illee rakkuma keessa seente akkana wajjin haasofsitu jechuudha. Nu yeroo san miidiyaarra dhabee nama iyyaafadhu dhabee silkiin ishiin hojjetu nama biraatiin na yaalaa kaasee irratti bilbilu anu baay'ee tokko cannaqamee ergasii karaa feesbuukiitiin ishiin na dubbisteetiniin akkasitti wal qunnamnee waan taate hunda natti himatte jechuudha. San booda osoo mana san hojjettu mana sanittis immoo damooza ishii kennuufii didanii kajee jahaa fa'aa gahee siin kenninu naan jedhan jettee silaati rakkoon kee rakkuma jedhaan nanuyyuu jechuudha waan jedhuun dhabe. Akkasii achirraa deebi'ee immoo ammallee mana jirtu sanitti daa'ima xixiqqoo qabanii daa'ima sana osoo ishiin taphachiistu daa'ima san lukkuun ija keessa waraante baay'ee rakkoo cimaa irra geessisan jechuudha. Lukkuun ija keessa waraante jechuudha. Lukkuun badduudha. Kunis immoo isinumaafuu barumsa akka ta'u jettee sagalee ishiitiin isin dabarsitee jirti jechuudha. Isallee sagalee ishii karaa miidiyaa kiyyaa kanaan yeroo lama fuudhee simbiraan gahee jira jechuudha. Haa ta'u malee mi'attiin tuni yeroo sanirraa jalqabee gizee ani Beeruutti jirutti waliin haasofne jechuudha. Gizee baay'ee nan dubbisa akkamirra jirta maalirra jirta nan jedhani yeroon kana dubbadhutti seenaa kiyya rakkoodhuma ammallee birrii naa kennaan jiranii damooza ji'a jaana dhorgatan naan jette jechuudha yeroo sanitti. Haa ta'u malee osuma wajjin haasofnu ani gara biyyaa nan galee. Gallaan kaahumaa quba ishiin qabu kunuu ji'a 8 akkasinaan ji'a 8 hin ta'a jechuudha ergan galee. Erga sana uumaa quba waliin qabnuun isin hin jedha. Achi deebi'ee immoo kaleessa moodeen gaddaa hiriyoonni ishii mucayyoo tana suuraa irratti baasanii maaloo sagalee ishii nu soqaa hin dhabne duraan rakkoo keessa akka jirtu hin beeyna ammoo sirma hafuura ishii dhabne duutee jiraatte ishii hin beeynu hin jedhan jechuudha. Kanaaf namni mucayyoo tana akka tasaa argitanii karaa lakkoofsa kiyyaatiin lakkoofsa kiyyaa jalan isin kaa jechuudha. Maal keessa akka jirtu lubbuudhaan jirti
wanni jedhamu jechuudha yaaddoo natti ta'e rakkina ishii baay'een beekachuudha durarraa qabee haga yeroo si jiruutitti haga mana duraa baatee mana lammaffaa sadaffaa seentutti nan arge jechuudha. Mana tokkichattuu wanni ishiidhaa ta'e hin jiru mucayyoo tana akka asirratti suuraa irratti argitan tana jechuudha. Birqinash Galataa jedhamti maqaan ishii, iddoon dhaloota ishii Arsiidha. Isiniin jedheen jira. Kana mucayyoo tana namni beektan iddoo kam akka jirtu gara Itoophiyaatu galte moo Beerutuma keessa jirti wanni kan beektan jechuudha. Adaraa Waaqayyoo viidiyoo tana immoo hunduma keessaniif sheer godhaati. Namni mucayyoo tana argitanii lakkoofsa kiyyaan naqunnamaati natti himaan isiniin jedha. Lakkoofsa kiyya immoo koomentii duraarran isinii kaahaa. Warri duraan beektanis lakkoofsa kiyya immoo karaa immoo waatisaappitiin natti immoo hin dandeessan isiniin jedha. Maalifan kana hadharra deebi'ee mucayyoo tana dhabnaan isin dubbisee rakkina ishii duraan irraa ka'ee haga yeroo an Beerut keessa jiru waliin haasofna. Miseejiidhaan na dubbiste himuudhaan minaamin sagalee ishii na ergaa turte jechuudha. Kanaaf rakkoo baay'ee keessa osuma jirtuyyuu akkasumattuu ni jiraatti birrii fa'aa dhorgatan jechuudha. Gisee sanuu kan damoosa ji'a akka dhorgatan natti himtee akkasumarraanuu jajjabeessaa ture jechuudha. Yaa ta'uyyuu homaa miti birriin homaa miti fayyaadhaan nu jirti mucayyoon tun. Beerut keessa jirti moo gara biyyaatu galte wanni irraa beekamu hin jiruun isiniin jedha. Ani akka mataa kiyyaatitti wanni inni ishee irraa beeku hin jiru osoo biyya isheetitti galte baay'ee tokko dasina jedha. Haa ta'uyyuu malee Beerut keessa yoo jiraattee mataa fayyaa jirti biyyattiin tun lubbuudhaan jirti ka jedhu immoo baay'ee keessa kooyyatti waan na dhagahamee fi mucayyoo tana suuraa irratti kan argitan tana namni argitan namni beektan namni lakkoofsa ishii immoo beektan as jalatti koomentii alatti na barreessaa adaraan isiniin jedha. Viidiyoo tana immoo adaraa Waaqayyoo hunduma keessaniif sheer godhaa. Warri feesbuuk irratti illee daddabarsitanii sheer gochuu hin dandeessan. Feesbuuk irratti viidiyoo kana sirraa buustanii yookaan immoo liinkuma isaa waliin hundumti keessanuu sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Jechuun isinirra illee ga'uu baatu fira keessan obboleeyyan keessan irra ga'uu hin danda'achu waan akkana baay'ee jira. Kanaaf hafuuruma ishii akka dhagahamu nama baay'ee bira gahee tokko keessa namni ishii wallaaluu hin jiraata waan ta'eef namni ishii wallaaluu hin jiru ta'a. Kanaaf mee viidiyoo tana hunduma keessaniif sheer godhaati. Moo namni mucayyoo tana bakka jirtu ishii beektan lakkoofsa ishii illee naa kennaa yookaan immoo ishii argitanii kan lakkoofsa hin qabaanne ta'e lakkoofsa kiyya kana as koomentii duraa irratti barreessaa. Na dubbisuu hin dandeessan isiniin jedha. Haadha viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'e. Ijoolleen biraa immoo obboleeyyan keessan isin jalaa badanii firoottan keessan isin jalaa badan akkasitti iyyaafachiisuu barbaaddan illee koomentii jalatti yaada keessan naa kennuu hin dagatina. Sagalee isinii ta'uu nan danda'a jechuudha. Akkuma yeroo duraanitti haadha viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'e maqaa Waaqayyooti sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin deemnee wal arganitti nagaan naa tura. Ani seenaadha.